Nagaan caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf habayyatu hordoftoota qeeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan maatii naa ta'aa kan jirtan waaqayyo abbaan koo sinaa eebbisu jechaa Caltuun jartii hajii manaa baaste guutummaan hammaka sinin jechuun jaaladha. Egaa akka ishiin jettetti na jalaa carqee koo gadi darbattee na tuffatteetti baay'ee na tuffatte. Akkasumas immoo warreen sagalee utuu sinin deebisiin yeroo sinii miseejiin yookiin immoo komentii na barreessitanii in dubbistuu naan jettanii hundi keessaniyyuu hordoftoonni koo hundi keessaniyyuu dhiifama naa godhaayii. Niman dubbisaa sagalee simuu dhaggeeffadhee sinii deebisuudhaaf in dhiphattu jedheenanii innumti nani dhiphadhu qoftiyyuu ni ga'a jedheenanii waan baay'ee godhinaan jechaa turtanii gochuu dadhabee miti garuu immoo kinoo guyyaa har'aa murteeffadheera. Mana kana keessaa kan ishiin qabdu yoo jiraatira ta'e shaanxaa ishiitii, bututtuu ishiitii, algaan kan kootii, soofaan kan kootii, qumsaaxiniin kan kootii, wanti hundinuu kan kootii. Carqee ishii gadi baaseefin haala taa'ee ishee geette akkuma yaadde immoo carqee ishii gadi guurtee fi alatti gadi baastee fi sana booddee maal goote jartiin hajii qaxxisaa dhufte. Yeroo ishiin dhuftu iteessetti ishee eegaa jirti jechuudha. Caltuuni maaltu carqee koo gadi guuree jennaan yoo carqee ishee gadi guuree eenyu sitti fakkaata gaafa ishiin jettu ajjimoo miti sumatu gadi guuree maalirraa barbaaddaa maalirraa feetee maal sii ta'u maal sii godhu jetteen jechuudha. Sana booddee egaa ishiin Caltuuni oomaa tokko mana kana keessaa hin qabdu. Wantati mana kana keessaa qabdu tokkollee hin jiru. Bututtuu kee qabadhuutii baynarraa ittiin jechuudha. Hin ba'u. Nan du'a malee hin ba'u. Du'a lubbuuti malee hin ba'u. Yoon ba'es akkattiin miti kanan ba'u. Si balleesseen si barbadeessee hin ba'a jetteen jechuudha. Yeroo kanattu si hafeeyyi. Warqee kona jalaatte, birri kona jalaatte, qoricha na hubaaste. Kanaafiyyuu ba'i mana kana keessaa jennaanii manni kan kee miti. Manni kana rabaatee naan kan kooti. Anatu keessa jiraachaa ture, anatu kiraa kaffalaa ture miti jetteen jechuudha jaartiin hajii. Anatu kaffalaa ture jette Caltuuni. Innaa biyya hundatu beekaa. Ba'i mana kana gaafa ishiin jettuun hin ba'u. Gorina jalaa jechaanii turte. Ollan seenaa gorina jalaa zor jedhina jalaa gaafa hin jettuun sor jechuu diddee jechuudha. Yeroo kanatti na jalaa gorina jalaa jetteeni jalaa goruu diddee egaa carqeeshis gadi guurtee fi humnas godhatteetti. Dura miskiina ta'ee si jalaa cal jedhee waan hundumayyuu gaafan zimis jalaa jedhu waan salphaa sitti fakkaadheen. Lablaafaas nagooteetta, hiyyutus nagooteetta, aminas si jalaa bareera jettee karaa gabaabaa ta'een Caltuun keenya jaartii ajiitii deebistee turte jechuudha. Yeroo kanatti ba'i gaafa ishiin jettuun egaa gaafa ishiin ol galchuu didduu gaafa ba'uudhaaf jettu ani jette. Ani fuula kee balleessu baannaan fuula kee hin balleessine taana waa sitti naqee dhugaadha. Ani namumayyuu miti. Nama jedhameeyyuu hin waamamu. Qixxee namaayyuu hin dhaabadhu jettee itti kakattee booda maalti gootee manaa gadi baastee jechuudha. Manaa gadi baastee kinoosa kanadha har'a garaa nagayeeraa gubadheen ture jettee amma jiratti immoo maalii yaaduu jalqabe hanii ajjiin mana hin jiru. Ajjiin mana hin jiru jaartiin ajjiis mana hin turre naashin dhuftutti immoo ishiin immoo carqee ishee guurtee alatti egaa gadi baastee achumaan ishee gaggeessite. Amma ajjiin yeroo dhufu maal jedhaani meerre isheen namittiin jedhaan jechuudha. Namittiin maqaan qabdu isun dhugumaan gaafa ajjiin akkas jedhee waamuun arginan namitti waama jechuudha.
yeroo kanatti meerri gaafa ishiin jedhee Caltuun mi'a hundumayyuu guuree fiiti shi gaggeessira gaafa hin jette ol deebi'ee jechuudha. Caltuun afaan akkana jeemne sodaadhe jechuudha ammani. Ennaa gaa'ii hin beeknu nuti wanta ummoo ganaamoo hargina. Ofirraa gadi baasuun kee baay'ee gaariidha yoo dhugaasii ta'eera ta'e Caltuu. Garuu ammasii qulfiin dubartii sana harka jira, qulfiin si harka jira, hajii harka jira gaa'ii. Qulfii sana yoo qulfii sana geeddarte ati immoo qulfii sana iyyuu geeddariyyuu malee immoo jechuudha. Innaati hojii deemte immoo ishiin dhuftee qulficha immoo geeddarteedheen. Qulficha immoo geeddarteedheen manaa wal yaasnee boqonnaa argadhee jiraadhaatti immoo eddeganaa rorroo biraa uumtuedheen shakkee. Inni biraa immoo jechuudha. Inni biraa immoo jaartiin Hajiis viidiyoo jettee gadi dhiisteetti jechuudha. Inni kunis maalidha? Hajiidhaani. Kana duraa ani waggaa 10 dura mana hojjadhee yookiin immoo mana ijaarradhee biyyarraa suura isaa Hajiitti agarsiiseen ture. Yeroo darbe immoo maqaa kootti jijjiirannaan hin didee. Amma garuu maqaa isaatti keettan jijjiiraa mucaa bakka ishiin jirtu fidin jedhaanii. Mucaa haqee akkan hin argineyyuu akka mucaanatti agarsiisneyyuu na godhaniiru bakka mucaan jirtu. Osoo silaa fuudheera ta'ee ishiitumaa ishii boochisaa viidiyoo waraabeenii Caltuutti agarsiisaa ture. Mucaan homaanan goone ani garuu gubata haati na gubdee jedheenanii dhala kanarratti kana raawwadhee ishee agarsiisa. Yeroo kana argite garaa laafti, garaan haadhaa sareedha jedhanii jette jechuudha. Yeroo kanatti Hajiin dhufee isaan osuma waan ta'e haasaanu waan ta'e otoo waliidhaan dhaanuu haasaanu. Egaa'ii ani mana koo kana duraa siifi mallatteessuun barbaada, maqaa keetti geeddaruun barbaada, mucaa naa kennitaaree jennaani ati maalumaa mucaa jettaa, maalitti goota mucaa gaafanni jedhuuni. Obboleessa ishiin kan garaatti baatu dhiiraadhaan beekteetti natti fakkaate maal akka ta'e hin beekan asirratti jechuudha. Na waan baay'ee na eeggata waan ta'e waan ta'an hin dubbadhan of qottobaa yoo dubbatan gaariidha. Innaa obboleessa faana walitti qabee guddisaa tokkummaadhaan jaalalaanii haa guddatanii. Kanaafiyyuu mucaa natti kennitaayii siifiin mallatteessaa jetteen jechuudha. Hajiin asirratti homaan jedhu amma waa'ee birrii kanallee homaan jedhu natti fakkaate waan qurri fakkaataadhaan waa'ee birrii nama maqaa kaasan duratti egaa baay'ee wanni ta'ate sila biyya ta'eefis ta'uu danda'a hin beekwani. Yeroo kanatti rakkoon hin jiru jennaanini waraqata niikaa keenyaa akkasumas immoo maqaa keenyatti maatiin edda jijjiiranii eddan argee booddee sii fiduu danda'a. Siifan fidee akkas ta'eenna. Waasiin immoo karaa kooti ishiin jennaan innis karaa kees karaa lachuuyyuu hin barbaachisa malee karaa kee qofa miti jetteeni innis jedheeni. Sana booddee jechuudha gaa'ii isa dhugaatii natti kennitaayi maalidha jettee xumurtee turte jechuudha. Dhaadannoo mucaa ture. Ishii mucaarra totoo dhaadachaa jirtu Caltuun cirraashumayyuu maal goote manaa gadi ishii baaste jechuudha gaa'ii. Isa kanadha isiniin jechuun jaaladha jabaadha yoo dhugumaa Waaqayyo si gargaaree akkuma ati jettuyyuu Hajiinis jaalala kee qabaatee hin beekti garuu baay'ee akkumallee Hajiin illee si jaalatu Caltuu jaartiin Hajii yoo galee inni ishiin qophaash maateessa kaameraa ishii dhaabbattee waan argite waraabdu Caltuu merree gaafa inni jedhuuni jaalalli Caltuu si macheessee jechaan jirti. Egaa'ii akka jaalalanni si qabus akka ati jaalattus ni beekna jechuudha. Si haa gargaaru si kadhanna gargaaramii. Isa kanadha hordoftoonni Qeeddoo YouTube immoo maatiin haa ta'aa kan jirtan immoo galatoomaayii. Ammallee jabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Ammallee jabeessaa deeggarsa keessanii
Sinin jechuun jaaladha. Gooftaan koo sinaa eebbisuu. Eebbifamaa. Shaaloom.